haasayni nuti Aljazeera irra goonee sanduraas dubbiin baqattoonni Masrii turan wanni adda addaa kun maaliifi jara Habashaa kan akkana duchisiise waggaa jenne waa sadii innan mul'ata. Tokko waan garaa isaanii jiru, lama waan mataa isaanii jiru, sadii waan fuula keenya irraa arkani. Wanni garaa isaanii jiru maali? Waggoota 400 dabre kanaaf yeroo sabni keenyaa fi sabni isaanii hogganoonni keenyaaf hogganoonni isaanii wal dura dhaabbatan kanatti gama amantiitiin, gama hayyoota isaaniitiin, gama ogbarruutiin, gama miidiyaatiin olola farra Oromoodhaa ta'e ka Oromoo akka jibbanii fi sodaatan godhu hedduudhaatu itti lallabamaa ture jechuudha. Bara Yohaannisii fi bara Teewodiroos bara sanduraatis Oromoon ka civilization isaanii, aadaa isaanii, uummata isaanii dhabamsiisuudhaa deeme aramaneedha ture jechuudha. Eegan immoo adan booda immoo uummata bu'aa hin qabne, uummata aadaa hin qabne, uummata seenaa hin qabne, uummata tuffii taane jechuudha. Gaafa nufi cullummaa amma deemne uummata Itoophiyaa diiguudhaa dhufe uummata biyya facaasuu taane jechuudha. Ololli akkanaa kun uummata isaanii keessa waan jiruuf jechi Oromoo jahu ka isinii laafaadhaa kun isaan biratti boombii baazuqaadha jechuudha. Uummata keessatti waan hamaa naqanii jiran tokko kana. Kanaa garaa jira jechuudha garaa keessa. Halammataa waan mataa keessa jiru waan karoora isaaniiti. Eega angorraa bu'anii kaasee waggaa 22 dura eega angorraa 40 ta'uu danda'a garuu waggaa 20 booda eega angorraa bu'anii kaasee mee gaazexaa isaanii ilaala. Newspaper waan agartan hunda irratti wanni isaan haasayan wanni isaan akeeyni isaanii guddaan injifannoolee Oromoon hanga ammaa argate sabab sablammoonni biyya isaanii argatan kaasuudha. Gosa politikaa sabboonummaa Oromoo baananii beeka. Killil federaalizim Oromoon falmattee dhiigaan argatte baanan. Afaan Oromoo kana falmatan jechuudha. Kanarraa kaka'e wanni isaan irra wal gurmeessaa irra wal jaaraa turan waan nuti irra carraa'ee asiin arganne kana nu harka buusuudha. Karoora qaban jechuudha. Kasadaffaadhaan immoo waan nuti garsiifne keessattuu waggoota kurnan kana keessatti sababa qabsoon Oromoodhaa laamsha'uutu irraa kaka'e. Dur isaan keessaa Oromoon nutti as baqatti amma nu keessaa isaanitti achi baqatti jechuudha harka kanna defection namni isaanitti achi galee nutti as dhufaasa. Gariin keenyaas yaaboo jara kana dhiirooni dhamaanii dhayneetii xiqqoo waa hubachiifne jenneetii itti haasoo jechuudha. Kana hunda isaan maal laalan akka laafinaatiin laalan jechuudha. Akka laafinaatiin laalaniiti Oromoon tun if jala deebisuu ni dandeenya. Akkuma kalee isaatitti jallaa isaaniitiin mataa keessa dhooyne mataa qaqqabsiisuu ni dandeenya ka jedhu mataa keessa seene jechuudha. Waan sadeen kana waan garaa isaanii jiru waan mataa isaanii jiru waan nuti fuulaan garsiifne dubbiin Aljazeeraa dhawsun jaalaa balleessiti. I am Oromo first yookiin immoo hoggaan daltii ati Oromoodha moo warra kaan hoggaa jettu an warruma keenyaan jeen. Kun hedduudha isii aarsa. Maaliif jibba waan sadeen kana alatti waan guddaadhaa jira. Wanni jechi an Oromoodha jedhu kun wanni isaan dallansiisuuf beeki an Somaalee hoggaa kaallichi jee guddaa hin janiitu watti dhiisanii hajaarraan qaban. Anyuwaaq hoggaa jee hajaarraan qaban. Oromoo hoggaa jee wanni isaan lolaniif jira jechuudha. Namni tokko eenyummaa isaatitti Oromummaa isaatitti osoo hin qaanfanne osoo hin saalfanne osoo hin sodaanne osoo hin shakkine ana gaafa je'ee saba isaatitti aantoo isaa mul'ifate dubbii eegale maal jechuu namni ifitti hin qaanfanne namni ifi boonu dura itti aanee maal godha saba boonu saba guddaadha ijaarutti tarkaanfate jechuudha. Firaa fi alagaadha addaan baafachuu eegala jechuudha. Tiyyaa fi tasaaniitii addaan baafachuu eegala jechuudha. Gaafa namni sun dammaquudha eegala jechuudha. Gaafa namni sun dammaqe haqa fi barbaaddate jechuudha. Gaafa haqa fi barbaaddate dhara isaanii bara jechuudha. Gaafa dhara isaanii bare mirga isaa deeffachuudhaaf falmata jechuudha. Oromoo farstoonni jiru ani Oromoodha jiru waa lama keessaa qaba. Tokkoffaan gaafii eenyummaati. Eenyummaan nuti qabnu teenya tasaba keenyaati bareedduudha bal'oodha nuuf ni geessi teessa wanni ergifannuuf hin jirru kan irra feetanillee ofirraa baafannee darbinee.